barnoonni dhugaan ofirraa eegala. Qophiin keenya ammas barnootaa jedhu jalqabee jira. Nagaan keenya kabajaa fi jaalalaa bakka isin jirtan maratti isin haa ga'u. Qophii keenya har'aatiin egaa akkuma kana duraa jechamoota mammaaksaalee fi gaaffilee isin barsiisa akkasumallee isin bashannansiisa jennee yaadnu muraasa qabannee dhiyaannee jira. Aga xumura sagantaa keenyaatti immoo nu waliin turaa kan isiniin jedhu ani Lubee Girmaa ogeessi kaameeraa keenyaa Tolasaa Bultiidha. Eessayyuu hin deeminaa turtii gaarii nu waliin qabaadha. Barnoota barnoota ammas barnoota kanata hukaba kaayyoon oromoota barnoota barnoota ammas barnoota kanata hukaba kaayyoon oromoota. Tole gaafa qofeeyyamaa waan taateef ulfaadhu walaa barrume. Galatuma Abdulhaq jedhama. Galatuma anis Brook Mogas jedhama. Birraatuun jedhama. Ani maqaan koo Misgaaneen jedhama. Barnoota barnoota ammas barnoota kanata hukaba kaayyoon oromoota barnoota barnoota ammas barnoota kanata hukaba kaayyoon oromoota. Egaa Oromoon mammaaksaan kan inni beekamu yeroo mammaaku dubartiin dhirsa hin qabne booya fardaa deemti jedha. Booya fardaa deemti jechuun maal jechuudha? Booya fardaa dhirsa hin qabne booya fardaa deemti. Jabaadha mammaaksichi. Bicuus hin jabaata booya fardaa deemti. Naa darbu kun salphaan gaafadha. Egaa Oromoon akkuma beekamu mammaaksanidha kan inni beekamu. Jaartiin dhirsa hin qabne booya fardaa deemti jedhee mammaaka. Kana jechuun maal jechuudha? Jaartiin waan maal hin qabneeti? Dubartiin dhirsa hin qabne booya fardaa deemti jedhamee mammaakama. Mammaaksi kun maal ibsa? Okay, jechuun rileeshinii san keessatti waan pure hin taane tokko hin jira miti waan waliigalteen kan hin jiraanne yoo ta'e wannichi sun wanna badaa ta'a isheenis gara biraa deemte jechuudha jiruun hin taane jiraachuu dandeetti isheen. Kanaafuu kan dhirsa hin qabne booya fardaa deemti jechuun jiruu hin taane jiraata akka jechuutti. Garuu isheen ni deemti? Ni deemti? Niitiin dhirsa hin qabne booya fardaa deemti jedhamee mammaakama. Kanaafuu hin deemti. Oromoon egaa akkuma beekamu mammaaksaani kan inni beekamu mammaaksa isaa keessaa tokkoon siif jedha. Dubartiin dhirsa hin qabne booya fardaa deemti jedhama. Kana jechuun maal jechuudha? Dubartiin dhirsa hin qabne booya fardaa? Dubartiin dhirsa hin qabne booya fardaa deemti jechuun maal jechuudha? Booya fardaa deemti jechuun? Ani hin barre. Maaliif waan jedhame sitti fakkaata? Mammaaksi kun maaliif waan mammaakame sitti fakkaata? Mammaaksi kun immoo booya fardaa deemti jechuun fardi faayidaa hin qabdu foonsiis hin nyaatamu sani fedheen yaada jechuudha. Garuu dubartii dhirsa hin qabne qofa deemaa jedhee mammaake. Mammaaki moo dubartiin dhirsa hin qabnetti garuu naan danda'amne. Barnoota barnoota ammas barnoota kanata hukaba kaayyoon oromoota barnoota barnoota ammas barnoota kanata hukaba kaayyoon oromoota. Akkuma beekamu egaa Oromoon mammaaksaanii kan inni beekamu mammaaksa isaa keessaa immoo dubartiin dhirsa hin qabne booya fardaa deemti jedhee mammaaka. Dubartiin dhirsa hin qabne booya fardaa deemti jechuun maal jechuudha? Dubartiin dhirsa hin qabne jechuun beeku. Dubartiin dhirsa hin qabne gaalamootaa jedhamti. Akka aadaa Oromoo kan biraan immoo hin beeku. Kanaafuu kan dhirsa waan booya fardaa immoo deemti jedhama. Booya fardaa hin beeku. Naannoo namatti argamne jechuudha. Ammatti saarbeet jedhamee beekama miti. Maqaan ganamaa isaa duraanii maal jedhama ture? Maqaan ganamaa isaa Pushkin. Pushkin addabaabaayii itti an beekama. Maqaan ganamaa isaa hin beeku amma saarbeeti. Maqaan walii. Afaan Oromoo maqaan wayii jira. Maqaan afaan Oromoo sun maal jedhama? Mana cidhaa. Mana citaa. Saarbeeti. Lakkiin barreeffamsa. Maqaan ganamaa immoo saarbeeti. Jechuun gara Oromiffaatti yeroo kuufarti goone immoo saarbeeti. Mana margaa. Maqaa ganamaan qabdi bar saarbeet. Maqaa jechuun maqaa baay'ee qaba. Isaan immoo adda baasee hin beekne anis beektaa isanumaaf. Cal cal. Hin beeku.
Yaali maal sitti fakkaata yeroo yaaddu? Saarbeet jedhama ammatti. Saarbeetii. Naagal. Barnoota barnoota ammas barnoota kanata hukaba kaayyoon oromoota barnoota barnoota ammas barnoota kanata hukaba kaayyoon oromoota. Yeroo intarneetii fayyadamne jechuudha. 3G, 2G, 4G, 5G jedhama. 3G maalidha? 3G jechuun tokko lama sadi dhaloota sadaffaa jechuudha. Ati kamiin fayyadamta? Ammaan 4G'n fayyadama dhaloota afuraffaa jechuudha. 3G'n inni 3G jedhamu sunimmoo jechuun haala waan konnekshinii kan yeroo fayyadamnu daataa yeroo fayyadamnu konnekshinii jira miti inni guddataa deema jechuun 2G'n jira H+ kan jedhamus jira EADS akkas kan taa'u garagaru istaandarsiisaa natti fakkaata 3G isaa kun. Isaan keessaa kamiin fayyadamta? An 5G fayyadama kaadha. 3G jechuun maal jechuudha? 3G jechuun maaliin? Waan yeroo hiikamu moo? 3G jechuun Oromiffaan sitti himu moo? Afaan Oromootiin naannufne. 3G ati amma maal fayyadamta? Maaloo? 3G, 2G kan jedhaman keessaa maal fayyadamta? Ani 4GB minaamin fayyadam. 4GB jechuun maal jechuudha? Kunoo natti ulfaate. Baay'ee natti ulfaate. 3G. Naagal leenna. Maal fayyadamta ati isaan keessaa? 3G. 3G jechuun maal jechuudha? Naagal. Barnoota barnoota ammas barnoota kanata hukaba kaayyoon oromoota barnoota barnoota ammas barnoota kanata hukaba kaayyoon oromoota. Jechamaa goota Oromootu jedhe. Uummanni hundumtuu haa baratu. Lammiin baratee gaaffii mirgaa gaafataa kan jedhe eenyu gootichi maqaan isaa? Namni walaleessaa Dr. Alii Birraa hin beeku. Dr. Alii Birraadha yookaan immoo eenyudha? Namni baratee gaaffii mirgaa gaafataadha? Hacaaluudha? Beekuun hin darbu. Kun ammoo jechama. Uummanni Oromoo barachuu qaba. Lammiin barate ammoo gaaffii mirgaa gaafataa jedhe goota tokkotu eenyudhan? Waaqoo guutuudha moo? Taaddee Birruu. Goota Abshee Garbaa. Yaali. Yaalu? Alii Birraati. Lammiin barate gaaffii mirgaa gaafataa jedhe. Waan ittiin beekamu keessaa isa ijoodha kun. Lammiin barate moo? Gaaffii mirgaa gaafata kan jedhe. Harkaa badeemu illee malee xiqqoo beekan ture. Eenyuun siin jedha? Goonni Oromoo. Goonni Oromoo Hacaaluun illee gootadha. Taaddasaa Birruu illee gootadha. Kanaafuu lammiin barate gaaffii mirgaa gaafata kan jedhe eenyu? Hacaaluu. Barnoota barnoota ammas barnoota kanata hukaba kaayyoon oromoota barnoota barnoota ammas barnoota kanata hukaba kaayyoon oromoota. Tole gaaffii koo fayyamamaa waan taateef ulfaadhu. Ashi galatoom. Ayyaayyi si galatamu. Koo fayyamamaa waan taateef ulfaadhu. Shi galatuma baay'ee.
Ishee galatoomna. Walitti deebinee jira egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophii keenyarraa barattaniitu akkasumallee ittiin bohaartaniitu jenneetudha kan nuti abdii qabnu gaaffii gaafachaa turre keessaa tokkoffaa irratti kan gaafanne mammaaksadha. Egaa Oromoon kan inni ittiin beekamu mammaaksaan gaaffiin inni tokkoffaani dubartiin dhirsa hin qabne booya fardaa deemti jechuun maal jechuudha jenneetudha kan nuti gaafanne. Dubartiin egaa dhirsa hin qabne nama ishee to'atu waan hin qabnee fi bakka itti waamanis bakka itti waamnes bakka hundatti argamti akka jechuutti kamaa jechuudha. Egaa gaaffii inni lammaffaa gaafanne immoo naannoo namatti argamnu kuni maqaan namni itti waamamu Saarbeet jedhama. Maqaan ganamaa isaa hoo maalidha jennee gaafanne maqaan ganamaa isaa gaa Calcalii jedhama jechuudha. Gaaffiin nuti sadaffaa irratti gaafanne ammoo yeroo intarneeta fayyadamnu 2G, 3G, 4G amma keessaa ammoo 5G iyyuu dhufeetudha kan inni jiru. 3G jechuun maal jechuudha jenneetudha kan nuti gaafanne. 3G jechuun egaa third generation yookaan ammoo dhaloota sadaffaa jechuudha. Gaaffiin afuraffaa fi inni dhumaan ammoo uummanni Oromoo barachuu qaba. Lammiin barate gaaffii mirgaa gaafata. Kanaafuu haa barannu jedhee goonni dhaadannoo kana dhaadate eenyu jenneetudha kan nuti gaafanne. Egaa goonni kuni Jeneraal Taaddasaa Birruudha jechuudha. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa gaaffiin keenya ammas barnootaa kan torbee kana fakkaata ture. Nu daawwachaa nu waliin turuu keessaniif hedduu sin galateeffannee torbee qophii kan biroon gaaffii birootiin naga walitti deebinutti nama torbanii nu haa taasisu nagaan tura. Barnoota